Yesus Kristus setan fayyadamee setan hojii gartee baasa jechuun setanota guddaa setanaatiin amira isaaniitiin mari'ate. Kana achi boqonnaa tana qabadhaa rukutaan uummata beentee hundamee magarsa margaa jirtu. Jira. Nagaan siifatu. Gaaffii amantii lama irraa gaafachuu barbaada. Gaafadhu. Garaagarummaan kiristaanaa musliimaa maalidha? Garaagarummaan nuti agartuu uuma waaqessana isin uumama waaqessitan. Isin hin jedhin kan amantiin qabu. Maaleti amantiin qabu maaleti? Uumaan eenyudha? Uumamni eenyudha? Allah. Uumaan Yesuusiif anaa fi ati uumaan. Uumamaan. Isin Allah uumamaan jechuudha. Isiniin Allah tume. Ati kiristaana kiristaana moo waaqeffata? Lakki amantaan qabu matti. Ninka akkana jedhi holdan Yesuus waaqaa miti nama jedhime. Yesus waaqa maaf nama ree waaqa. Uno hattu laala akkanattiin si baasa kijibdu. Kana laal nin beekaa baran. Eesseera laalallaan eesseera. Leeba ati akkamitti kijibda amantii ta'e nama saa soo jinnaa saa dhugaan. Peentee akkanattiin saa jedhan wallahi gartanii jiran. Peentee laaboraatoorii ani peentee laaboraatoorii doktora isaanii dhiigarraa fudheetiin laala. Wallahi. Amma wanti naan akkasi toofiik jirta argitanii. Peente kana amantii si fayyifatu dhufte takka maal jette koo kana dhufte maal jette kaalee maal jette dhaggeeffatu mee magarsaa eebbifame dhaabbadhu mee takka maal jette ani islaamaa jette salaamu alaikum warahmatullahi jette ayyoo alaikum salaamiin jennu tiyyaa jette tiyyaa arsii jette dhaabbadhu haa qoiste tiyyaa arsii takka jette kaleessa manuma kanatti ni jirta aliin kun ni jira jannaan eessatti shaadaa akkana amantii namaatiin walitti hin buusina amantii namaa akkana jedhina kaa ustaad akkana jettee na gorsite aboo amantii namaan seen ayyee obboleeti ati islaama moo kiristaanina an islaama alhamdulillah nan jette dhugaamo injen osuma hasoinu ji'a jaha duraan islaamaa jette eessatti islaamete gareen hin qaraane ani dhiyoon islaamaa booda rakkastaate gaafii anaas si gaafata amma lamaan sarraa si gaafatan adeemtee nanna gaafata dhaabbadhu gartee dura keetu amantiin qabu naan hin jenneeti dursan ture dura amantiin qabu hin jenne marga amma hin qabu ni qabdamoon qabdu amma sirraan si deebi'e. Amma qabu dursatti nan qaba ture. Okay akeetu Yesuus gonkumaa nama malee waaqaa miti jedheeyye. Maaliif hin jedha maal argee hin jedha. Akkana qaalaa. Hojii ergamtoota 10 lakkoofsa meeqarra jira qo'isi baaseen sitti agarsiisa yookaan. Ayyee meerii wajjin tufaame marii. Kun waman. Yeroo kee ture. Innetu yeroo hedduu nama rakkisa. Amma ajandaa waraabessa maal jedhee deengaddaa ijoolluma keessantu kaase. Namni gajjadhii machaa ofii hin dubbifne dirqama deebii ofirraa deebifta. Nuti homaa tokkollee hin jenne. Homaa tokkollee takka waa lafaa kaafnee hin beeknu garuu deebisuun dirqama. Welcome baaba. Maashaallah. Aboo birqaanii dhufe gaa ustaazni dhufanii. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirtu ustaazi? Jirra abboo. Kana kun obbo. Baga nagaan nuu dhuftan. Bagan waydan baga jiraattan boo Oromoon hundinuu kan nu jaalatu fi kan nu jibbus. Alhamdulillah rabbil alamin isi yaada akkuma qalbiitti si yaade ustaaza guyyaa muraasa kana badeen ture. Maashaallah. Isi yaade dhugaa walumaa galatti garee yaada guutuu yaadeen erga ganamaati as deebinee tuma sirra jijjiirraa isin barbaadaan ture immoo sarchi illee isin godhee isin lallaalaa ture. Maashaallah baga nagaan dhuftanii. Umrii dheeraa nu jiraata wallahi. Mana kam isin? Jirra wallahi alhamdulillah galata rabbii asuma ustaaz Aliifaa waliin kunoo badhoofaa waliin asumatti itti jijjiirra. Baga nagaan dhuftanii. Akkasii wallahi. Waan jirtanoo mana inni tokko turre bar. Badoo fi ustaaz Alii kanatu dhukkee walirraa kaasaa jiran achumaan jira lachuu deebii dhabnaaniin oduu seenanii. Oduu waa'ee waraabessaatii fi waa'ee wanna sanitti dabranii achirraa Oromoolee walolaartii sanitti illee darbanii kanumarra irra waan irraa baran jirtu nama jechuun waan beekne hin qabnu amma gabaabinatti taa'u jiru. Okay. Haydar welcome. Sabani waan biraa duudan. Waan biraa afarsoo kijaniin beekaa ajandaa kan jijjiiraniin beekaa ajandaa isa jijjiiree jennaan inni manni dhiisee mucattiidhaa dabarsee bar gaafachuun qaba jedhe. Dirqamaan immoo lama wanni hin jennu inni diimne inshallah bakkatti amma bichaa qabatu isii bichaan kennee fi dhiisaa fi bakka. Akkasii.
Baba welcome. Maaltu jira mana bakka biraa turtanii dhuftanii isaa? Heeder tokko jiru fan achi ni cufan achi no Ustaz Alaafaji nu genggelcha achuma turre wi. Aha. Mana mandi badaa ture. Aywa. Bakka raamo lafarra munyuutu sana qabaddu hojii argamtoota kudhan lakkoofsa kudhanirraa ka'iitii hanga 13 dubbifadhu badoo kiyya qabaddu sii kanan dagatini. Ayye. Ustaadi. Dinga an dubbisa. Sii qabaddu akkan. Bakka hedduutu jira gaafilaa'u wanni macaafaa guddaadha. Ustaadi itti fufaa. Me waa'ee Nabi Muhammad maarree jaaniin maarree Quraanni maal jedha abdii laaqa maal jedhanii Yesuus akka maraataa Quraana wangeela keessatti maraataa jedhanii beekamaa wangeela keessatti akka seexaana hojii Yesuus fayyadamu kanarraa sooyiname. Yani namni wangeela nu baaftan hundi waliin dubbisname. Afarsooni qabdaami. Wangeela adda addaati wangeela adda addaa na bira jira. San keessaa hiika idil addunyaa haarawaa kan jedhus akka biraa ja'a. Akkasuma hiika jireenya haarawaatis wangeela kanaati jira. Akkasuma afaan Ingilizii standard version kajoo jira. Akkasuma caafa qulqulluu standard beeran kajoo jira. Akkasuma caafa qulqulluu jecha beeran kan joo jira. Akkasuma King James macaafa qulqulluu kan joo jira. Akkasuma hiika mootii James haarawaa kan joo jira. Akkasuma caafa qulqulluu standard American haaraa kan joo jira. Akkasuma caafa qulqulluu standard American haaraa kan jedhu biraa tokko jira. Akkasuma hiika oduu gammachiisaa kan jiru jira. Kanneen hundinuu Yesuusin akka itti arrabsu boqonnaan hundi keewwata akkaataa addaatti dhufe. Akkuma wangeela agartee macaafa penteedhaa kun kajaatamidhaa kun harargeedhaa jaanii jira eenyu jaanii waan hundi jijjiiree fidaa miti. Bakka hafuura hama qaba jiru maraataa kan jedhu jira. Wangeeluma Ingiliffaan maraataa jedha. Bakka biraatti irratti is out of his mind sammuu gatee jedha. Bakka giraati irratti gartee yaani jinni qaba jedha jinni kan hunda laaluu dandeessan Ingiliffaan isin kan hunda danda'e Ingiliffaadhaan yaani kan hunda waliin laalla inshaallah ta'ala boqonnuma gartee Marqos 3:30 takka akkana jedhu sana Yesuus gara manaatti yommuu gale gartee hamma inni fi barattoonni isaa buddeena illee hin nyaadhe gartee nyaachuu dadhabanitti ammas tuutti namoota walitti dacha'an. Firoonni isaa dhaggeeffadhaame firoonni isaa immoo kana dhaga'anii innoo qalbiidha dabarse jedhanii isa qabachuudhaaf dhufanii. Salmuu gatee maraatee hin dhanna jedhanii dhufee jedha kuno. Gartee he's out of his mind jedha Ingiliffaan. Akkasuma gartee wangeela wantaarra yoo dhayxe gartee wangeela hiika oduu gammachiisaa kan jedhu gartee maal jedhan good news translation kan jedhu good news translation wangeela jedhu jira akkana jedha gartee many of them were saying baay'een isaanii dhufanii itti gartee firoottan isaa baay'een isaanii dhufanii he was a demon he's a crazy jinni qaba maraatee jira jedhaniin Ingiliffatti akkas jedha wangeelli faranjiidha akkas jedha kuno anaa miti wallahi ilaalachuu dandeessan. Amma namni baasee hiika gartee baasuu dandeessa. Inni maal goonan akkas jedhaniin? Eenyu naa baasuu dandeessa. Mee naa baasee atummaan badhaasaa mee wangeela? Na biran jiru. Na biran turre. Stand eenyu qaba mee Google bira eenyu qaba? Jechuun wangeelota kun adda addaa version. Kireezii dha waggaa jedhanii sana sababa wayitiin jedhanii inni maal goonan akkas jedhanii jechuu barbaada. Jechuun beekee waan inni fideef amma ragaan agartuu wangeelrattis barreeffamee kun Yesuus maatii isaatii jedhanii bira firaa miti. Ya maatumti isaa waggaa akkas jedhanii sana. Iyyaama itti dhayitee du'a fayyiseeti moo? Du'a fayyiseeti moo? Waan ajaa'ibaa tokko maal jedhan akkas jedhanii. Yoo ol deebitee 20 irraa dubbiste mee wangeelaan fidadhaa qofa. Yaa shinuu dubbisa. Yaa. Nagaan isin haa baay'atu. Garana jijjiirra kan salaamatu warahmatullah. Waalaikumsalam. Ustaz ada tim sibata wangeela. Oi fiduu deemanii. Ora sini billah baay'ee. Afaan Oromoo meetiin atti fakkaata. Ayidaa afaan Oromoo taanaan na bira iyyuu ni jira. Dubbe jechuun bareeda achirraa waan arganii wayyaadha. Yaani firoota na qo'aasi wal inshallah. Dariin ol guddis. Waan kun irra fee jira amma akkam sirreessu nama gargaarna. Ayidaa diinachi geessee bakka saa'ee.
Dari nol senang. Apa tuh? Dari nol pas. Dari nol pas sih bakal usah kamu masih terbatas dari. Nah, injiru bakti saatnya. Injiru. Dari anak buat aku ikatan ya. Apa sini mana Ustaz? Hah? Aku semik. wanta maal jettaniina lakkoofsa wantaa wanni sadii wanta raa dubbisne wanta nu bane wangeela maarqos boqonnaa wangeela maarqos boqonnaa sadii lakkoofsa wanta raa dubbisne 20 raa dubbisne ilanka 23 mata dureenu yesuus humna maaliitiin hafuurota hamoo akka baasu badhaasaan jira badhaasuma badhaadha Aku sedih tim Ustaz. Isa koten. Wani sadi di demirra. Dubbifachuuf keessa kute Ustaz. Ma dubbifachuuf keessa kuta mata dureen hafuura hama hafuura akka sayxaana fayyadamee jinniidhaan jinnii baasaa jedhanii Yesuus Kiristoos. Munaan jedha akkas jedha. Jinniidhaan jinnii baasaa. Kun osii ba'ee jira viidiyooni. Yesuus amanatti yemmuu mata duree dubbisme mata duree ol deemni qaba mata duree kee kun. Mata duree qabu kuni Maarqos ma jedhu. Kunno ni qaba. Kunno diimaan mata dureedha. Diimaan qayyino. Zaw. Diifama barsiisa. Mata duree maal jedha gartee? Maatii Yesuus humna maaliitiin maatiitii miti maaliitiin humna maaliitiin hafuurota hamaa baasaa jedhan mata dureen. Beeka maaliif fayyadamee hafuurota hamaa baasa mata dureen isaa? Ifiin baasamoo sayxaana fayyadamee jinni isa diiman jedha afaan warra kana kana waliin hafuurota hamaa jedha malee isa diiman jinni jedha devils evil jechuun afaan adda jarri yoo afaan hin beekan rakkisa jiran ingiliffaan beekan oromiffaas hin beekan kanaan nu rakkisan aligalle okay ayyee okay dubbisa chiraa dubbisna isa kutaa dura kun amma deeme Yesuus gara manaatti yommuu gale hamma inni fi barattoonni isaa buddeena illee nyaachuu dadhabanii ammas tuutti namoota walitti dacha'e. Firoonni isaa immoo kana dhagahanii innuu qalbii dabarsee jedhanii qabuudhaaf dhufan. Akkas. Amma yoo ol deemte Yesuus warra gartee 12 keessa fo'achuu ol kan qachoolii waan filachuu taasa kuni yoo gartee waanuma inni gartee Yesuus Kiristoos raawwate jechuun hafuurota akkaataa inni hafuurota waa'ee hafuurota hamaa baasuu ture nama keessaas baasuu ture bifa akkamiin baasuu ture kana namni margaa miti kuni gartee waan gartee inni jinniidha jechuun jedhanii Nabi Muhammadiin maal jedhaniire maraataadha inni maraataadha falfadaadha siin jedhanii eega qaamni tokko waan namaan jedhe yoo fudhattan Yesuus maraataas jedhaa fudhadha sayxaana jinni fayyadama jedhaa fudhadha isaas eega akkana barragaan kiyya warra mana wajjinaa sa'usaniin silaa barbaadeefiin jedhe yaani hin kute gaabadhaa isaanis naa dubbisinaan jedhee kutee bar so isa diima jedhe wangeela mee ingiliffaa eenyuutu istaandardii baasa laa kireedii jedhamee jedhana baasa eenyu wanni kana katabadhu mee siifi namaa qubee wangeela kana baase afaan oromootti maan dubbisne afaan oromootti maaf hin dubbisne ingiliffatti maa dubbisuu barbaadda koo ingiliffaatu irra qulqulluudha laa maal afaan oromoon qulqullummaan qabu dubbise jechuun wangeela kanaatu bara marta wangeela adda jira wangeelli kun maali maxaafa qulqulluudhaan addadha moo googilii mataa keessatti koppii laa googilaan hin goone achumarraa gurgurtan googilii hin goone wangeelota tokko qofa beektan isin wangeela maxaafa kana qofa beektan good news mar standard American news jaatamii jaarraa kan alatti nu macaafa beekuu hin qabnu barumsarraa wala baabarisin waamuma akkan dubbistanii
Kanaaf nama rakkitan. Macaafa jaatamii jaan alatti nu macaafa beennu hin qabnu jechuudha kun macaafa hin Kanaaf rakkinni keessan hin qabdani. Wangeela kamtu jira kamtu okey. Lama nutti ni jina eegalte gaajoleen mana waajii jirtan jira. Suuta jira. Kiristaana hin ibsu macaafa jaatamii jaa qofa beenna. Macaafa keessan dura ortodoksiitu Itoophiyaa keessa ture. Keessan dheengadde dhufe. Dheengadde dhufe keessan. Kalees har'a yoo hiriira baasee mee usaa ijoollee intala nurraa usaa kaa maali isin dheengadda kana macaafa amma ol qabu kana 66 kana hiriira baanii fi falmitu mormitu finciltoota Martin Luther King isaatu isinii fide jiran walitti cunfee isaa fincila barbaade yoo haafidu nu 66 malee kun eessarraa dhufe jira 66 malee fudhan lafa barbaade haadhu 66 malee fudhan Itoophiyaa keessa ortodoksii fi pheenxee kamtu dura jira Ortodoksii gaafachuu dandeessan waan ortodoksii hin beekne macaafa qulqulluu 66 malee hin fudhan lafa barbaade ortodoksii takkanaa galcha namicha mawwee ortodoksii dabar maal isa naa galcha shuguxi macaafni maalirraa afaan oromootti jalqabamu afaan oromootiin barraa immoo afaan isaa bara afaan oromoo malee hin beeknu oromoo waan ta'eef waan naabas jiran dhufu ka ingilii warra keessan ingiliffa beena jira dhufu barakaatu ustaaz Tawfiqi jirtu habibi nagaa keessanii ustaaz akkam jirtan wallahi rakkina yaa akhi barumsa dhabuun akka nama cinqaaddoon wallahi rakkina dhukkuba bara ustaaz wallahi barsiisuun kee gaariidha garuu macaafa jaatamii jaan mee jarana mee dhaabada dan laal waan na dura baayibila asin akkana gagura kun hundi baayibila addunyaati waan sin jedhe new translation bible kan jedhu baayibila new translation kan jedhu mee achira naa baas jirana waan ni jedhu maraataa nama jinniin qabu jedha namni yesuus akkas jedha wangeelli ati ka barbaade jechuun dandeessa garuu macaafa jaatamii barbaade jarana addunyaa waan hin galleeftu jira akki jechuu jirtu siin ustaad kan isaan jechuu jiran gurbatti kingi wanni jira macaafni jaatamuma wanni ta'eeti adda jira jaatamuma jaatamuma jaate jaatamuma jaate sigarsiisa qoy jaatamii jaarraan ala kan ta'e immoo kan keenya miti kan hin fudhannu jaatamii jaan olitti hin fudhannu miti kan keenya miti Marta san sin mormine ustaaznis jaatamuma ja'a ta'eeti macaafni adda jira maalidha inni immoo kan eenyudha kan amantaa kamiidha inni kingi jamsii jira kan amantaa kamiiti jechaan jira beekan amantaa kamiidha isuma kana jaatamuma ja'a tokkuma akkaataa barreeffama singar salaa jarana kunis macaafa jaatamii jaati takka jedhi kunis macaafa jaatamii jaati takka jedhi kunis macaafa jaatamii jaati takka jedhi argitaami kunis keessan ka macaafa jaatamii jaa oromooti takka jedhi isa kana gabaaba jaatamii jaa godhe faranjiin gabaabsanii isa amma oofanii maal godhan kunas baasanii laal akkana godhan ni gartaa laal anaa miti faranjiin okay waan sin jedhe waan isin jedhe isin addunyaa keessan qofa jechuun macaafa faranjii isin dura jira kiristaanummaa faranjii isin dura beeka isin dheengadda fudhattanii kan eenyuyyuu haa jiraatu nuyi jaatamii jaa meera abbadhu inni meera abbadhu dantaateef feetu fudhatin dhaggeeffachuun dirqama keeti yoo dhaggeeffanne isa okay marta waan wangeela wanta naa baasi new translation wanta eenyu okay amma isin gaafa dhaame kana afaan oromoo kana firoonni isaan yesuus maraata ala jedhanii moo jenneen mata duree saachis baasii dubbisi ani mata duree jinni sin jenne no macaafa qulqulluu jecha tokkitti keessaa fudhattee dubbachuu hin dandeessu jecha maatiin isaa dhuftee maatiin isaa dhaggeeffadhu nama dhaggeeffadhu waan isin gaafadhe suuta yoo tanoo jiran maantas gabboone mucaa yeroo maarta akkuma dursanii jirtaatiin jijjiiramtu barumsan dabalattu umriin keetis hin dabalamti qabeenya lafti dabalata keenyatti nama guddaa hin kabajne waan ta'eef kabajaan irraa shunkuti sanii na afaanii baase kuno jalqaba raasii mata dureen akka jedhu yesuus humna maaliitiin hafuurota hamaa baasaa jedha humna maaliitiin baasa mee deebistu macaafa maaliiti kun macaafa maaliiti macaafa maaliiti macaafa quraana chapter 3 Marqos meeqa Marqos 3 hin beektu irraa qoman qabdu lakkoofsa 20 yesuus humna maaliitiin hafuura hamaa baasa akka baasu mata dureedha ayyasin gaar maaliin baasa humna maaliitiin baasa yesuus
Marqosi, Wangela Marqosi. Indubis. Siga fadde gaafi kan. Yesus didamni. Yesus mnafura afrot hama mnamali timba samarta. Abuna ndupo na jale jitami. Marqos boqonnaa sadii lakkoofsa 20 irraa ilaan ka 20 fi lama sadii. Ayyee. Yoona humna maaliitiin Yesuus afroota hamaa baase? Haa dubbisi 20 fi 20 tokko. Dubbisaan Dubbisa ustaada yoo waan barreeffame naasee nama akkasii. waan barreeffame yoo dhiise Yaa. Dubbisu waan si biran jiroo ta'e. Dubbisi kun yookaan naamanii kana dubbisi kun kana madaalii kun. Na bira jira siin dubbisa siin jedha bar. Shuguxi dubbisati. Qo'achaa jirti waan ishiin barbaaddu hin beeku. Yesuus gara manaatti yommuu gale hamma innii fi barattoonni isaa biddeena illee nyaachuu dadhabanitti ammas tuutti namoota walitti dacha'an firoonni isaa maaliif biddeena nyaachuu dadhabe mee gaafadhu tanumaan ni beekan. firoonni isaa immoo kana dhaga'anii innoo qalbii dabarseera jedhan isa qabuudhaaf dhufan barsiisonni seeraa warra Yerusaalem irraa dhufan immoo Be'eel Zabul isa keessa jiran humna angafa seexanootaa kanaanis hafuurota hamaa imbaasa asit deebisan kuno deebisan mata duree maal jedha mata dureen san maal jedha Yesuus Kiristoos maaliin hamaa baasa jedhamiti deebisaan warra gartee faarisoota warra abboomii seera Musee bakka bu'ee barsiisu isaantu deebisee jira jarri kuni warra barsiisa dhugaa barsiisu Yesuus barsiisa isaanii fudhadhaa waan isaan hojjetanii fudhatinaa jedhee jira Maatiyos 23 boqonnaa takka irraa hanqa sadiititti akkasii miti Marta Shukuti Mabeet. Faarisoota ni beeyta Eeyyeen hin beeku. Faarisoonni barsiisa Yesuus Kiristoos dubbii isaanii hunda fudhadhaa jedhee bar waan isaan hojjetan immoo waan isaan hojjetan hojii isaanii hin hojjetinaa jedhee miti. Kanaaf Yesuus Kiristoos hafuura maaliitiin gartee hafuura seexanaa hafuura hamoo baasa? Hafuura maaliitiin Yesuus Kiristoos hafuura hamaa baasa? Maaliin hafuura hamaa baasa? Maal si bira jira nu dubbise iyyee waliin dubbisna irra deebine. Maaliin dubbisu lakki? Dubbisi. Dirqama keete wangeela kee dubbisuun. Yesuus Kiristoos seexana jinnitti fayyadamee kun jinniidha hafuura hamaan seexana be'ezeel gartee saniin seexana baasa jedha wangeelli kee. Ayyee boqonnaa 3:20. Laa boqonnaa 3:20 irraa dubbisi laan ka 22. Yesus gara manaatti yommuu galee amma inni fi bartoonni isaa buddeena illee nyaachuu dadhabanitti ammas tutti namoota walitti dacha'an firoonni isaa immoo kana dhaga'anii innoo qalbii dabarse jedhanii isa qabu. Qalbii dabarse jechuun afaan Oromootiin naayike qalbii dabarse jechuun maal jechuudha? Afaan Oromootiin dubbate beekunu. Naayime afaan Oromoo kaa jechuun ammayyaa naayime qalbii dabarse namni kun jechuun kalaqoota nama hundaaf galu jechuu isaati. Kalaqoota nama hundaaf galu. Afaan Oromoo suma kana hin beeku. Qalbii dabarse jechuuni. Qalbii dabarse jechuuni tokko normaal noo hundee akkas maraatee jedhan maraataadha. Eenyu jedheen waan kana nama itti amanu moo nama itti amanu warra firoota isaa jechuun haadhaa fi abbaa abbeeraa obboloota firootan jechuun firee isaa jechuun warruma dhiiga saba keetii jechuun saba keeti saba jechuun saba osoo hin ta'in balbala jechuun gama harmee keetiitiin taatu abbaa keetiitiin taatu obboleettii fira jechuun ni beektan gaa sinii gala fira jechuun sinii galaami. Qaamni biraan jenne Yihuudoota miti warri jedheen fira isaatii jedheen maraataa jedheen nama qalbii darbe dhugamoo soba. Macaan akkas jedhee jira. Heka kanaaf Nabi Muhammadin jedhina Nabi Muhammad akkana jettanii amantanii miti isin gaafadha. Nabi Muhammad
falfala quraanni okay quraanni falfala ada jedhanii je quraanni falfala ettanii amantanii mi akkasin jedhanii warra keessa quraan khanas okay akkasuma furadho ye wangeelli keeto jedhamu jedhe yesus marataadha Njero jiga. Njero. Ayo pente. Albi da barsa. Njero. Kuno. Marachani jeda male. Marachani. Kuno albi da barsa. Mare Yesus mara. Once Marta saya disna sa rabado sini nasa. Wanjare shukuti mati teetera firata keetera anas Abu Muazir tu sibeka mo firotan keeti sibeka Abu Muaz nabeka kiji ma kana okay wani dabarse Marta amma jechu yan asrati boftan ke no siga wega abdullah gara qur'an once sani tenda gudura qur'an ni falfala da jadani jade qur'an ni falfala da jatte amantamiyati yan okay yesus kristos marata de tene amantamonna mantu naman ulaki dubbise wangela ma dubbise ye hujjab akkas namatu tinjade male namatu jade male sagalen tun chaafamte tun okay qur'an ni falfala me da bada jaran injenne qur'an rabbin qur'an ni falfala okay suuta yotas gabboto digal na dhaggeeffadhu akka shuquxii tanatti akka dubartii shuquxii tanatti ta'eeti yoomiyyuu jijjiirame rifeensa gallakkistee kanatti hidhadhu mee yeroo garii rifeensa kana ay rakkoon qaboonni kun jechuun kun deebii ta'uu hin danda'u waan sin na dhaggeeffadhu dubartiin tawaa dhaggeeffattuu gaariidha waan ammoo dhaggeeffachuu gaariidha maal taate gaafa kan warra kunne baasne achiis baasne gehe guyyaarraa amatarraa namni jijjiirama dulloomaas deema namni waan jedhe firoonni isaa yesuus hin maraataadha qabnee hidhanna jedhe moon jenna haa qabannu jedhanii bara haa jedhani malee yesuus kristos maraataa mitiin jedhee namni dubbiin afaanitti ciccireen yesuus kristoosin fannisaniiru miti fannifameera yuudonni warra gooftaa yesuusin jibbanii yesuusin goobasi nama dhaggeeffadhooti waan ciistee ni jini waan si jedhe yesuusin eenyutu maraataadha jedhe nama tuttiin jedhee kafiroota isaa tuttiin jedhee miti kanaaf iyyuu Yesuus Kristos garuu maraataadha kan jedhu caafameen jiru Yesuus Kristos maraataadha kan jedhu eenyu caafameen jiru waan caafame kun maraataadhan jedhu namatu jedhe malee macaafni kun Yesuus maraateera kan jedhu jiru waan namni jedheen fudhatu miti okay waan namni jedheen fudhatu miti na dhaggeeffadhu ka jecha namaati malee waaqayyo ani maraateera kan jedhu na dhaggeeffadhu waaqayyo mijeessu waan si jedhe kanaafuu sagaleen boqonnaan kun sagalee namaati malee macaafni sagalee waaqayyooti miti hafuura qulqulluun barreeffamen jettani laki namichi namatu gooftaa yesuusin jedhee moo gooftaa yesuusan boqonnaan kun sagalee waaqayyo na dhaggeeffadhu nama afaan hin lallabiin goobasi boqonnaan tun sagalee waaqayyooti moo sagalee namaati macaafni qulqulluun sagalee waaqayyooti gaggeessaa hafuurri qulqulluun dogoggore moo ni sobe afurri qulqulluun hin dogoggorus hin sobus kan sobu goobas holdan kanaaf dhaggeeffadhu kanaafuu hafuurri qulqulluun eegan sobne yesuus kiristoos nama qalbii gate jedhamuun jedhu wangeelli kee hayyi jecha kana eenyutu barreesse goob ani maal barreeffame hafuura qulqulluun si barreeffame okay dhaabbadhu beekee dhaabbadhu jirana eenyudha kan jecha kana dubbataa jiru na dhaggeeffadhu eenyudha maatii isaati jedheen waan bar maatii isaa jedheen maatiin ti amma ilmoon ti maraattu dheon sin hin jedhe allaqe maatii isaa ragaan rabbe maraata akka ta'e yesuus islaamaa miti quraanaa kan jedheen wangeela keetu maraata jedha jedheen maatii isaa maraata jedheen sagalee waaqayyootitu jedheen yesuusin didi gaayyee reefu barisin macaafa fidee bar siniin galu sinitti dukkanaa'eera waan ta'eef maal nu dukkana maraata maatiitu maraata jedheen harmeen ta'e intalti maraattu dhoon an jette harmeeteetiin dhugoomsan hayi maatii isaati jedheeni bar akkaataa isin kallatti hiikkattanii akkaataa isin kallatti dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu
Yesuus maatii isaatiitu gartee maraataadha jedhee immoo Yihuudoota jedheen. Maal jette irra deebi? Maatii isaa firoottan isaatiitu maraataadha jedhee immoo warra Yihuudoota warra ittiin amanne immoo warri kun warra itti amane. Maatiin isaa Yesuus ittiin amanne. Eenyu fa'i maatiin isaa? Maatiin isaa moo obbolowwan isaa, haadha isaa, abbeeraa isaa, eenyu isaa, kami kan bira? Kami firoottan isaa naan firoottan Yesuus eenyu? Warri natti amane hundi firoottan kakkooti jedha. Akka sigaa baga gaafii bareeda fiddee firoottan Yesuus eenyu ni beekta akka wangeelaatitti? Natti mikaa firoottan isaa tokko. Ni beekta inje firoottanii fi obboleeyyan Yesuus eenyu ni beekta? Warri satti amane firoottan isaati moo firoottan isaati miti? Kana kan dubbatu warra sitti namanni warra waa'ee Yesuus. Waan sin jedhu na dhaggeeffadhu hin jedhu akkas hin jedhu. Waan sin jedhu firoottan Yesuus hin galleefi tokko si dhibe. Waa'ee isaan galleef. Waa'ee firoottan isaa maal goote? Isaaniif hin galle ka isaaniif galee jirtu isaaniif galee ta'e waa'ee Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu maatiin isaa maraata jettee moo hin jenneen takkittuma tana. Haa jedhan iyyuu malee Yesuus Kiristoos maraataa miti siin jedha. Maraata kun wangeelaa jedhe. Yihudoonni iyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos. Wangeelaatu jedhe. Haaluma iyyite wanti fayyaan qabdu maraata deebiste alhamdulillah ummata isin fayyaan kan ragaa qaamni tokko irra bee Yesuus Kiristoos maatiin isaa jechuun firoota haadha isaa irraa eegaleeti maatii isaa jechuun firoottan isaa hundi maraata jetteen allaqe isintu bira jira irra beekaa jedha kanarra. Kana amma isinii miti fayyade macaafa jedhe isinillee dubbifatte waan ta'eef amma hin harkanii bar gara dhangala'aa hafuurota hamaa maaliin baasan? Dhangala'aa dhiira keessaa bahu cuftunuu najisaa namni bakka san taa'es akkasuma namni Alii nama tokko. Nen jira ustaazi. Maashaallah waan nabi raagee fi bar. Ijoolleen akkanumatti warra Nabi Muhammadin bar qaama gartee warra mushrikaatiitu bar falfala. Quraanni kun akkana jee. Quraana bar akkana jaanii gujanii hin jettu kanarra. Arra maatiin isaa maatii isaatii miti bar Nabi Muhammadin gartee kan akkas jedhee bar warra ittiin amanne kuffaara mushrika akka keessanii kana warra Yesuus Muhammadin nafre. Yesuus Kiristoos ammoo warruma gartee itti amane firoottan isaa obbolowwan kan koo jedhe gartee warroottan natti amanu kanuma jedhe firootni isaatis. Isin wangeeluma keessan soobduu jette jala teessee. Isin firoottan isaa eenyu fa'aa itti ana fa'aan jettaniini. Makaase kaa. Afartaa fa'aa maan jenneen abduu akkana firoonni isaa hin jiru kan bira. Firoota Yesuus Kiristoos alhamdulillah. Wallahi rakkisa. Warri Faarisoota warra dhugaa dubbatu dhugaa barsiisu ittiin dalagan malee. Dubbii Faarisoota fudhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos. Jarri Faarisoota kun maal jedhan? Hangafa gartee seyxaanaa gartee hangafa gartee eenyu jinniidhaatiin hafuura baasaa jedhan hafuurota hamaa seyxaana fayyadame. Akkas jedhaa miti kun eenyu achirra dubbisime 22. 22. 22 yaa. Eeywa maaliin baasee jedhe mata dureenu Yesuus Kiristoos hafuurota hamaa maaliin baasaa jedha deebisaan argamu qaba waan inni baasuun. Eegaa harfarso maaliin dhufee yoonne konkolaataa moo xayyaara maaliin biyya tana Suudi Arabiyaa dhuftee osin jedhan tahariiba moo deebisaan deebi'u qaba kaa tahariiba moo makiinaadha moo xayyaara kana sadeen irra okay Yesuus Kiristoos hafuurota hamaa waan baasuun warri Faarisoota deebisan kun warri dhugaa barsiisu. Wallahi dhugaa yoo sinii gurbaa kiristaanaatti na fide gurbaan sun ammootu yaadaa qabate waan isin ajaa'ibu. Subhanallah. Wallahi kiristaana daldala wacaal irraa nu fidee gaafa wannoo duunu jechuu qarroo gaafa kennu Hossein gooftama isaatiin alla. Barsiisonni seeraa. Barsiisonni seeraa warri Yerusaalem irraa dhufan immoo Zebul isa keessa jira. Humna angafa seexanoota kanaanis hafuurota moota in baasa jedhanii Yesuus irratti dubbatan. Akkana maaliin baasa jedhan amee maaliin baasa afaan Oromoo kun isin hin galu? Seexana osoo hangafoota seexanaa. Hangafa seexanaa san gartee jinnitti fayyadamee seexana guddaa isa amiira isaanii liidara isaanii koomaandara isaanii gartee muummee isaanii fayyadamee saniin baasa jedha kuno. Jarri kuni akkan kijibne Yesuus ragaa beef waan isaan barsan waan isaan dubbatan fudhadhaa jedhe Maatiyos 23 lakkoofsa takka irra dhaqime
Yesuutu warra Faarisootaa kana fudhadhaa jedhe waan isaan dubbatan. Deem dhaqetti. 23 lakkoofsa kara dhaqe. Faarisoota kan namni takka kijibsiisuu hin danda'u. Yesuus hin kijibsinaa jedhe jara kana dubbii isaanii hunda fudhadhaa jedhe. Hin kijibanii yoo isaan jedhan Yesuus kijibsiisan jedhe kun ijoolleen pheenxeedha. 23 jettee? 23 lakkoofsa kara dubbisaa dhaggeeffadhaame. Waan Yesuus jedhu. Waan isaan barsiisan kakuu moofaa warra barsiisu waan hunda jaartii 2 fuudhuu 3 fuudhuu Yesuus illee barsiisa fudhadhaa jedhe waan jarri san barsiise. Kanaafuu fuudhuun dhorgaa miti. Dhamana 2 3 dubbisi. Ergasii Yesuus barsiisota seeraa fi faarsitoota irraa of eeggachiisuu isaa. Akka namatti akkas maal jedhe dhaggeeffadha dinniinee maal jedhee sachi boodaas. Ergasii Yesuus tuuta achi jirutti barattoota isaatis dubbate. Barsiisonni seeraa faarisoonni iddoo Musee bu'an hin barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa jedhe amma asitti gartee dubbii seexana tanaas nutti himan tanaas fudhadhaa. Hayyee godhaa. Garuu hojii isaanii duukaa hojii waan isaan hojjetan ittiin dalagan isaan munaafiqoota hin dalagan ni barsiisan ittiin dalagan. Nama farshoon dhuginaa jedhu farshoo dhukkuba doktoree ma farshoon dhugin kalee kana sigooti zinaa HIV hin dalagin akkana sin jedha dhukkuba HIV si dhufa qunnamti saalan godhin sin jedha gartee barsiisa isaanii san fudhadhaa isaan raawwatan immoo ifi waan sarraa waan irraa nama dhorkasan hin dalagan. Booksii wal afuufa kayaanni kun jechuun waan isaan isitti himan hunda godhaa. Akkasi kaa. Eegasii garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Maal kana akkasi kaa. Isaan dubbatan hojiidhaan hin raawwatan. Argamsiisan hin raawwatan. Warra agartee lima taquun aboo salaataa siin jedhu salaata si ajajanii aboo quraana si qaraa isa fa'a tajwiida ofii quraana hin qara'u waan ittiin dalagu. Wallahi kan amma argu ustaaza dhugaan fakkaatu jechuun nama dhibaa baru waan isaan isinitti himan hunda godhaa. Hundumaan jala kana faarisoota. Isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaan ni dubbatan malee. Kunoo. Munaafiqoota bar lima taquluna ma la taf'aluna jechuun nama munaafiqoota warra kun jarri kan munaafiqootaati. So kanaaf reefu bakka gartee hafuurota hamaa maaliin baasan jedhan jarri faarisoota kun maal jedhanii dubbatan Haydarko. Bakki faarisoota. Hangafa. Reefu san. Hangafa baasaa jedhan. Bakka allaqee fudhadha akkana. Eessatti hin argine mata usaa. Allaatee sirichaan turre. Allah waa jechuun sitti tulfaanne Yesuus waa jechuun tulfaanne. Ati gaafa laal wangeelota laal mul'ata laal. Kana hojii sitti haasawna maal na gaafata amantii ta'e beekeetiin si hojii haasawna hojii haasawuu hin dandeessu. Akka waaqeffata ani waaqeffata jedhe takka akka waaqeffata si hojii haasawa. Dhaggeeffadhu gaashi gabaan haasa'u maal nama dhaggeeffadhaa ka. Goobazii sa'aatii hin fitin don't waste my time my homie my nigga stay away from me. No dursa na fichisiisi ka maal ata faayitima. Waan isfitis jiru waan amantiin qabu naan jette akka waaqeffataatti si hojii haasawuu deemu. Amma wanti naan gelle. Kiyya ati jaarraa diidamii takka keessa na dhaggeeffadhu goobazii. Musliimni araba miti. Gobazi, listen to me. Nama gurra qabu. Gobazi, yoo nama waa barate taate. Mee nama dhaggeeffadhu kaa si buusuun salphoodhaa bar fayyaan qabdu xeenaa kee fuulatti hafuuratti deebi. Waan jedhe ati akkamitti uummata dila kanarra dhuftee amantiin qabu naan jettee miti maa kijibda. Inni koo kadhakaan jiru amantii kamuu. Maa kijibda. Hundi isaa falaasama. Why you lie? Falaasama kaa falaasama maalan qabu. Okay waan siin jedhu gaafii lamaan kanaan waan si kanatti Allahan waaqaa miti jedhime. Allahan waaqaa miti jedhi. Falaasama amantiini bakka akkatti jedhime Allahan waaqaa. Allahan waaqaa. Eeshi. Dhaggeeffadha. Allahan waaqaa. Allahan waaqaa. Waaqaa. Eeshi waaqa. Ishi naan jedhin. Yesuus waaqaa. Lakki ilma waaqaati. Amma gartee pheenxee taate amma alhamdulillah amma si wajjin haasa'aa. Dubbisaan jira aman. Pheenxee. Nan dubbisan kan kee quraanaan nan dubbisaa wangeelan nan dubbisan lamaan isaan maal dubbisa jechuun okay ati dhaggeeffadhu ati akka nama amantii hin qabne hojii haasa'uu deemta moo pheenxee taateeti moo ortodoksii taateeti moo waaqeffata taateeti. Suuraa torba 19 dura sanii miti dhaabbadhu ani manni kun dhaggeeffadhu akkana kijibaa kana meetti haasa'u shugguute kiristaana keessa. Eeshi isaa dhaggeeffadhu kaa. Margaati amantiin kee maalidha? Akkasi. An duratti pheenxeen ture amma garuu dhagaan jiru waggaa torba erganniisee amantiin. Amantiin kee maalidha reeti? Ati amantiin kee maalidha si jechaa jira? Amantiin kee maalidha?
Amma amantiin qaban falaasama amantiin edeen fudhadheera. Yihudaadha kaati amantiin qabdu waan ta'eef Yihudaadha. Yihudaan eenyudha? Yihudaan eenyudha? Amantiin namni qabne Yihudaadha bakkaati amantiin qabdu jechuudha. Yihudaan eessa? Isa pagan jedhanii warra amantiin qaban. Gaafa baratti kootuti dubbadha amantiin qabda amantiin ni qaba ni qaba akka itti qabuun isinii ma dhaggeeffadha akka itti qabu akka itti qabu. Amma garaagarummaa marga nu madaalu miti amantii marga aboo kan dhiiraan nama hojjaasa akka dubbiin baxabbaxin akka nama dhugee namni farsoo dhugee suuta tartiiba qaba. Waan sin jedhe goobasi siin kabaja amantii qabaatus qabaachuu baatus namummaa keetiin. Ilma sabaati Oromoon. Okay, waan jedhu dura akka jechuun falaasafa amantii dhiisayyee waaqni jiraachuun ni amantaati. Waaqni uumaa jiraachuun amanan. Maaliin beeyta maaliin maali ragaan ati qabdu? Ragaan ati qabdu? Dachiif samiin kun halkaniif guyyaan inni ol duraa duubaan deemuunsaa seera uumaa ta'uu nan beeka. Uumaa ta'uu isaa nan beeka. Maaltu sitti hime? Eenyu sitti hime? Jiraachuu isaa hin bare ka haalonni jiraachuu isaa hin bare. Sila amantiin qabdu isaa dubbistee fiddi. Dukkanaaf jiraachuu. Eenyu sitti hime? Dukkanaaf jiraachuu. Okay, waasi gaafadha waasi sammuu ni qabdaati. Sammuu ni qabdaa? Namni sammuu hin qabne attamitti dubbata? Okay, sammuu kee takka argisiisuu ni dandeessaa? Sammuu kee argisiisuu? Sammuu wanta argaa jirtu maal sammuu koo argaa jirtu sammuu kan kee your brain I'm talking sammuu kan kee hin qabda argitee takka na argisiisuu ni dandeessaa? Baqassee sitti agarsiisa moo? Akka feetetti. Saaboolee maal ilaaltu? Akka dhiifamu. Sammuu keetti ilaaluu barbaade ni qabda sammuu kan kee argiteeti. Kamin dhibdeen falaasama fettanii gamaa gamna gurtee jira. Goobanti nama dhaggeeffatu keeruma feetee nusuma jiina sa'uu dandeenyu. Farafalaa jechuun loojikaalii akka beekumsaa si hojjaasawu wayirra dhaabbateeti faawundeeshina wayita kan qabdu saayintifikli na warri amantiin qabnellee bar wayirra dhaabbateeti bar. Bakka amantiin falaasama. Big Ben min qabdu sanirra. Okay si gaafadha waaqayyo waaqatti ni amantaa duraati. Waaqatti ni amantaa? Ano fi kotti nama nama waaqatti amanna. Okay waaqatti ni amantu waaqni ni jireettee ni amantaa? Jiraachuu hanga ofii kotti namana. Ofii kodhaan hin ajjeesu waan godhu. Maal jechuu ofitti amantaa? Okay waan sammuun keessi ajajani goota? Maal fa'a? Maal fa'a goota? Maal fa'a kan godhu barbaadde? Waan fa'a tokko goota nama ajjeesi. Ajjeesu namni ajjeestaa? Sammuun kun ajaju nama ajjeesu. Maaliif sin ajajne sammuun kee? Waan hamaa ta'uu isaa bareef. Eenyutu waan hamaadha siin jedhe? Hamaa fi gaarii maaliin adda beekta? Okay anniin ajjeesa. Anniin ajjeesa ayyee naaf gaariidha moo gaarii miti? Si sammuun keessi ajajeen naasiif gaarii ta'uu garuu daamuuf. Maaliif ati hamaa akkamitti hamaan anaaf gaariidha siif hamaati akkamitti naaf gaarii ta'a? Maal sammuu koo fayyadamtaati? Nama ajjeesuun gaariidha moo hamaadha? Sammuun koo hamaadha. Akka sammuu keetti akka maaliin sammuu kan keetti ati sammuu namaatiin hin murteessitu jechuudha. Sammuu koo murteessa sammuu kee murteessa. Sammuu kee fayyadamoo sammuu kee. Eenyu hojjaasaa jira? Taata dhiifama isin araarsaa. Mucaani eenyu qulqulludha abdii taa'aa dhaqanii viidiyoo ilaalanii piroofaayilii. Beente. Laalee ijoollee ergee laalanii bar. Marga dhagaye. Marga. Amantaa itti saalfattu itti qaanfattuu fi namatti himuun sitti never jalqaba sitti dubbadde waggaa torba duraan amantaan qaban ture amma garuu dhiiseeraan siin jedhe. Eega dhiifte akkas jedhe nama Yesuus nama malee waaqaa miti jedhime. Maafan jedhan falaasama kan peenxee waan falaasama san jedhe falaasama san jadi falaasuma abboonni keenya jaarraa 18ffaa dura amantaadhaan jiraachaa amantaan qabaachuun dirqama lubbuudhaan jiraachuu isaantu jiraatu ture. Kalli walli anta maalta we don't want to waste time ni pente da wanti pente da jadi pente dide waaqaa miti maan jedhin akka duraatitti ni saba akkana goone jira sila gaafii ta'e waa jala jiraatu obboleessa kiyya shuggutiin amantaa Yesuus Kiristoos Muslima Allah hordofna nu warra amantaa qabuudha warra amantaa hin qabne barbaadi bira seeni yoo waa'ee oromummaa taate dhufteen dubbata amma kan dubbachamaa waa'ee amantaati kanumaan gabaabsaa inshallah bira kutaayi. Akkasii. Afarsa nagaa afaan kiyyaa fuudhee dubbate ustaas. Alhamdulillah. Nuti warra macaafa qabu bichaa naasofne addunyaa kana. Jarana takkittumatti afaanii baasne gaheen qasuma. Akkasuma. Gaafa namni osoo dura waan Allah gaafadhe akkasii jedheen hin jedha. Eega kana gaafadhe waan amantii santu keessa jira namni amantii amma ka jedhanga deebee maali waaqayyoon jiraachuu ni amantaa naan eeyyee naan jedhe ammaa seegana dide namni tokko amantii malee biyya lafa there is no one on this planet addunyaa kana namni hin jiru woomatti amanu malee ofii isaatitti lubbuu isaatti akka amanu wayitti amane jechuudha amantii waa godhatee deema malee namni amantiin qabuun jedhu hin danda'amu. Okay akkasii shukuti. Malee
Egaa amantaan qaba. Allah waaqa miti jechuun Yesuus waaqa miti yookaan nama miti jechuun maal keessatti ulfeessa. Egaa amantaan qaba. Waan ta'eef Yesuus nama jedhanii nama jedhee waan fedhee maal qaba. Biyya kana ofii qaanfachuun sirriin dhugaa rabbi. Amantaan namni yoon qabaanne sin qabu nama ta'eedhas rakkoon qabu. Garuu namni amantaa osoo qabu mazmuurii kaleessaaf dheengadda osoo gadhiisu amma deebee an amantaan qabu jechuun qaanyiidha. Yoo amantaan akka shuggutti sanatti mana malee akka biraatti nama hin dhugaa rabbi. Shuggutti. Hoi. Mee abbummaa Sen rokotto senes. Shuggutti. Rabbi hafuuraan guutamteerti beeki abbummaa. Mee wangeela keessaa itti baasee quraana keessaa itti baasee sitti haasa'a. Waaqni meeqettee amantaati? Lakki ana mana ni gaafis gaafachuun barbaadu gaafis akkana gaafatan hin barbaadu. Quraana sen gaa ragaan abis hin jedhu bar. No ragaa miti ani maali wangeela kootti saalfadhu quraana namaan tuqu ani mataa kootiin barachuudha. Barattu akkamiin baratta akkamiin warra barannaree? Si wangeela keenya irraa toon taane quraana keessan irraa too baastanii barsiistanii quraana keenya dhugumsi quraana keenya okay goobas quraana keenya ni ba quraana keenya qulqullaa'u sani bane amdi akkuma saniin dubbisee jira isi gaafadha yewan kan okay quraana baasi suura 212 san baasi no waan isin gaafadhirraan adeebistu ko maalirra wangeel ani wan quraana irraa jechuun ni fudhatta quraana irraati ani wangeera irraa bakka hedduun fudhadha ni fudhattaati quraana irraa maal fa fudhatta quraana irraa ani moo ani fudhadha quraana irra sirrii taana nanu beeka waan fudhadhu maal sirrii ta'udha maal fa fudhattaan sin jedhe bakkuma takka naami boqonnuma keewwatu tokko fudhattu quraana buufattee jirta abbo quraana irraa iyyuu okay rabbiin si barsiisaa qoy rabbiin kan akkamii quraana download godhu jira Rabbi jechuun maal jechuudha? Koo sin barsiisaa. Kanuma waggaa meeqa waan uummata asirra numa deemtan malee namni waan deeqaa takka baratu wooma takka barachuutti hin jirtan yaa jaallee teenya tafeen ta'edha wooma takka. Wallahi wayi isin dubbistan isin barsi wayi tirkattanii yaatan sammuu keessan kana waaqayyo isin kan itti fayyadama. Wallahi rakkanna. Suuraa 212 baasime. Wayi rabbi mu barsiifna waan rabbi. Ikhlas. Ya 212 san. Okay. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ibu debi kabu surah di bawah ulama. Bakar ada? La. Surah di bawah ulama surah umrah. Surah lama mantu bodana fe. Download ingone bari. Ingone. Oh gana do fujira. Warna kata kata gana fujira. Ah Rabbi wuddati. Ustaz. Ada kita bagi jamar ada. Gadio fi macarasha. Macarasha dan gaya itu. Tidak ada. Uno. Di bawah ulama. Udah di bawah kudalam. Bawah kudalam nama jadi sorry. Di bawah tidak guys ya kuno. Apa rasanya tidak milikane tidak boleh. Tidak fufu tidak boleh. Gas. Ayye. Di bawah mereka? Kuda lama. Sanum. Ani bertakka. Aha. Kun ikhlas ka qul huwallahu ahad. Ayye. Oke, du bisa fan Oromoti wansan. Akasan. Inni Allah gabbarama tokkicha jedhu. Oke, gabbaramaan tokko ta'uu ni didda. Shuggutiin dubbistu Haidar. Ya dubbistu ya. Allah yang murakan. Shugguti sagalee ol kaasee dubbisi barreeffama san aga dhumaatti. Takkaan gafurii kan jirudha. Mul'achuu jira garuu sitti. Ni argaa qaba biraan. Daiwa achi kaasee dubbisime shugguti. Jedhi inni Allaan gabbaramaa dhugaa tokkichaa jedha. Allaan hirkoo waan hundaatii jedha. Ayye. Hin dhalle hin dhalannes hiriyaa tokko isaaf hin taane. Ayye. Akkan waan kun sammuu kan sirrii moo dogoggora? Inni Allaani
waan hundaati jedhe kun eenyu akka ta'e waan beekan. Rabbi tu Nabi Muhammad hin jedhe. Rabbii fi Allaan gargarii. Rabbii fi Allah tu Nabi Muhammad hin jedhe. Allah maqaa isaati. Nam takka maqaa baafachuu hin danda'u. Bin afaan Oromootiin jedhan. Jaraa godhes gaabeer fixaarii maal jedhee namni gartee adda God Almighty Lord adda godhan. Allaan gabbaramaadha kan jedhe. Waan jedhe Nabi Jibriil tu Nabi Muhammad dhufa. Allaan kallattiin ittiin dhufu. Okay, ergamaan Waaqayyo gara Maryamaa dhufe dubroon ilma hin deessii kan jedhe san eenyu jedhe? Yohaannis immoo Maryam immoo ergamaa Waaqayyooti. Moo Waaqayyoodha? Waaqayyo dubbate jalqaba. Waaqayyo dubbate? Ragaan eessatti akkas jedhame eessatti akkas jedha? Ergamaa erge Waaqayyo. Ergamaa Waaqayyo dubbii dubbate. Dubbiin dubbate san ta'e eenyu? Ta'e isaati moo ta'e Waaqaati? Kan waan erge dubbaten. Waaqa dubbate way jedhaare fudhattee miree sanuu hageekoo akkasuma fudhattee mi? Jibriil erga jedhe ber. Haidar. Suuraa diidamaffaa lakkoofsa 14 baasee suuratu Xahaa. Jechuun tanuma irratti hin gaafadha jeetu baran. Yoo didan akka Qur'aanaa kana. Abdusee taayani abbumaata jira deessaa jira miti maal sugan. Maalin jedhe an bakkan kenneef bakkaati sirriitti ana kan jedhu barbaadde. Oo galcha amdi galcha. Laa jechuun waan isin eenyutu kana gartee eenyutu jedhi jechuu jiraani jechuu jirti. Ergamaa Waaqayyootu Jibriiltu Muhammaditti. Orji. Fakkeenya gaariidha barri. Abdusee kaabu muwaas fidantu bareeda. Maaliif jennaan isaan ammas quraanaa gaafa geessitu waa biraa gaafatan. Saniif fakkeenya macaafata. Kasu baay'ee bareeda. Yaa. Jara kana gaman argaman goote gamasiin galtiif. Ergamaan Waaqayyoo gara Maryamaa dhufee dubroon ilma hinde Yohaannistu jedhe moo dubbii kana? Yohaannistu dubbate moo? Maryamaa dubbate moo? Haadha Aidaroo suuraa Yesuustu dubbate moo? Walii galee? Waaqayyoon. Suuratu Tahaa jijjiirama faarra banii. Abdusee ko isame gatte. Assalamu alaikum warahmatullahi. Suuratu Tahaa lakkoofsa diidama yaa. Salaam warahmatullahi. Diidama 14 irratti. Hundi keessan waa'ee barsiisanii Allah la ilaha illa ana fa'u achin jirru bar. Waa'ee Allah ani bakka jiru naaf daayette san akkasi amma. Walidisa Abu Muazzi fi min talatana calja isinuti maakii qabada tokkon banatina galatooma. Abdusee kana raba saa qabaachuu matte. Sanimit. Waan amma bar logic an waan fisiifide je'i Allahan isa tokkichaa kan jedhu. Waaqni tokko ta'uu ni diddaa hin jedhe. Nabi Muhammad waaqa tokko barsiise. Laale Abu Muaz gaafii kana gaafa sinnaa deebistan yaani waan irratti hubadhu qabaachuu hin danda'a. Gaafii maali? Allaan gabburamaa tokkichadha kan jedhe kana kan jedhe eenyu kan jedhe. Eenyu kan jedhe Jibriiltu jedheen siin jedhe. Jibriiltu Nabi Muhammaditti dhufe Qur'aana Rabbiitu jedhe. Ani gartee Qur'aana okay wangeela keessatti akkana jira. Keessa deebii keessatti ani naan ajjeesa ani naan madeessa jedhe. Eenyu jedhe akkas? Abu Muaz ani wangeela keessatti kan jenne. Siif hin galu didde Qur'aana siin jedhe miti amma gizeen asis siime hin didde jechuudha. Wangeela seenii dirqama seenuu wangeela kee hin dhugomsitu. Qur'aana kiyyaas didu jirta wangeela keessatti hin didda. Maaliin si hojjaasaa dhuba? Maaliin si hojjaasaa? Okay, waan guddoo nuti irra wal dhabu jiru Yesuusuma kana waaqa isin godhu nuti waaqa miti jenna Qur'aanillee waaqa miti jedha wangeelillee waaqa miti jedha. Kana guddoon muhiimi waan xixiqqoo tanaa miti yoo mee gudduma tana dura Yesuus Kiristoos waaqa miti hin fudhattu. Hin fudhatta amma ani Yesuus Kiristoos ragaa wajjin Yesuus uumama. Yesuus Kiristoos ilma namaati. Ergamaadha jedhee nu fudhadhaati ni fudhatta. Okay, ragee ammas biraana kiyyarra. La ani fudhadhu. Yoo wangeelli kee ergamaadha Yesuus yoo jedhee ni fudhattamu fudhattu. Yesuus ilma Waaqayyooti jedheen fudhadhaan. Ansan siin hin jenne ilma Waaqayyooti gaafiin keessanii miti. Yesuus Kiristoos wangeelli ergamaadha jedhaati. Ergamaadha jettee ni fudhattamu hin gatta. Akkam goona ree basta. Ergamaadha kan jedhu hin fudhattu. Namni akka namni jala dubbii kan kooni fudhata jee Yesuus.
san sinin jen ni fudat wangela keetirati Yesus ergamaadha jedha ni fudatamu fudat an qur'aana kiyira Muhammad ergamaadha jedha nan fudadda wan qur'aanni kan ke Muhammad ergamaadha jedha ni fudatta nan jet okay baase ye hojii ergamoota waan ibroota sadii boqonnaa takka baasime ibroota baase nabibi ibroota waan wal bira kaayatee deema gurbaan ibroota sitti dhufee dabareen kaawwadhu deeme akkasitti aante ibroota Ibroonni laabati. Kakuu moofaa kakuu haarawaa yaa. Keessa laqa Ibroon. James Filipios Tiitoos isa keeffate. Maal jetta? Lakkoofsa sadii boqonnaa meeqa? sadii takkarra sadii boqonnaa takkarra. Boqonnaa meeqa? Boqonnaa takka? Sadii dubbisime atumaan shokote dubbise amma dhaggeeffadhaa kan fudhadhu jette ammaasi. Ishi lakkoofsa sadii gubbaa. Sadii takkarra. Yesuus boqonnaa sadiidha? Yesuus boqonnaa sadii lakkoofsa tokko. Boqonnaa sadii lakkoofsa takka. Kunoo sii baasee ninu. Kanaafis yaa obboloota koo Waaqayyo qulqulloota. Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isaa waaqarraa. Waaqayyo isa waaqarraa. Okay. Isa waaqarraa. Waaqayyo isa waaqarraa waamicha isa waaqarraa keessaa maattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa gootaa. Eenyu Yesuusin? Waaqa Yesuusin? Irraan adeemime? Inni dogoggoree bakka. Yesuusin maal jedhe? Okay, Yesuusin ergamaa fi hangafa luboota. Akkana. Waa kana dubbisa maaltii sana dubbise olii fixii wangeela Ibroota yoo feete. Luboota isa amantii keenya beeksisnuuf yaadadha. Akkuma Yesuus Kiristoos maana itti fufaa oolte ijoo kiyya bakka ragaa kiyyaa fidannaan achi gadi waan biraa maa itti hin fixadhaan maali? Waan siin jedhe Yesuusin ergamaadha jedhamoo hin jedhu. Deebisin. Maal jettan? Maaf na fixachiisne sin qoy. Maal si fixachiisa? Boqonnaa naa fidee naa dubbisi naa kannii naan jette bakka Yesuus ergamaa itti jedhu sii kanne kunoo. Yesuus ergamaadha jedhamoo hin jedhu. Waaniif jedhe qaba bira bumaas. Waan fadheef haa jedhu ergamaadha jedhamoo hin jedhu dura. Injera garuu waaniif jedhame qaba. Waan naayime waan jedhame sana ayya naayime ma eega jedhame injera alhamdulillah. Yesuus akka waaqate. Ragaa wajjin naayime waan jedhameef ergama waan jedhameef sana naayime ragaa wajjin annin beeka waan jedhameef. Yesuus akka waaqate namantanii sin. Ansan siin hin jenne ergama waan jedhameef ni beeytaan an jette hin beeku naayime ragaa wajjin. Amma quraanatti cinaa deebi'a. Nama se Qur'aana kiyya maalitti goota wangeela keetiin fudhattu Qur'aana kiyyatti namantu wangeela keetiin. Adeemlamani wangeela barachuu. Waan jedhe Yesuus Kiristoos ergamaadha moo ergamaa miti amma ijaanin si argisiise. Qarree shuguti nama waa barate xiqqoo tana taate akkooteeti mi harmeeteeti miti ati harmee teenye waan dubbisne ati waa dubbiste. Yesuus ergamaadha jedhamu hin jedhu. Yoo kana agartee naan deebisne waanummaan si hojjaa haasa'uu danda'u Qur'aana illee si hojjaa haasa'uu danda'u wangeela si hojjaa haasa'uu danda'u because waan ijaan agartee nama dhibu. Isa sirratti barreeffamee jiru kanan kaanne biran ergamaadha kan jedhee Yesuus ergamaadha jettee fudhattamuun fudhattu har'arraa eegalte. Hin fudhadhu jedhe. Yesuus ergamaadha jedhee moo? Yesuus ergamaa fi hangafa lubootaa. Amantii keenya beeksifnu jedha. Aboo jedhe Yesuus ergamaadha jedhamu hin jedhu wangeelli. Jedhe. Ameen. Ani fudhadhe atoo fudhatte? Ameen. Haleluuyaa rakkoon qabu jirani fudhadhe jedhe ka fudhadhe jedhe amana namni na jaalatu waan ergamaadha. Bakka Yesuus ergamaadhaa mi? Ilma Waaqayyooti Yesuus ergamaa miti. La ilaha illallah way gantuu kijiba numa guddaa gurbaan reefatu numa kijiba atis numa kijibda dubartii irraa kijibni tolu cuguti. Jedhi please. Gurbaan barreefu an amantii hin qabu jedhee jidduu kijibe ati waan dubbiste ergamaadha jedhu hin jedhu jetta.
Ustaza gara-gara urufa kesan itu bisi ona gara-gara urufa dem tayar gamare teti si muslim mashallah. Mala ni WhatsApp kesan jira ona mana barsi. Oh gara-gara urufa gara ustazam di mala idara gamma fish kamana. Moi kana jasa bakka disa tu warti bakka ummata wangela pentumman biyya lafarratti wangela man tunjurtu bar. Injurtu fudat. Takkan isimeni fudan kan jettu arufto. Si fingalu ana kazedef na fingalu ani romo mitin angalu yoni manyati. Okay, moi. Anan jedon. Ayya man jettu. Yesus argama da yon jede wan sini ya kona de sanjira. Amdi jirtu. Na fitachiisa jennaan irrifadhee bara halkan kan ammanaa nun baasin jennee nuti waa sin fitachiifnu mana qabna mee waan jaan deebisiif firra. Wallahi rak. Amdi kama jide ono mata. Qur'aana ke yasin narraddu biste kono Qur'aanni ke Allah wala akkana jedhan eni jedha. Orada infratta hindu gomsta eeyyenan dugomsa. Allah ke. Me Qur'aana bakata kana dubbisi hindu gomsta hindu gomstu nan jedhe. Namnummaan Qur'aana dugomsi nan jiru. Kiristaani kanumatti hunda diddani bar. Anta kamolte buleso. Naga moi naga. Jurra jengale taate. Are dada. Kristana mo Islama. Ana Christian. Pente ortodoksi. Ortodoksi. Malif pententain? Malif anta pentens ortodoksi tumaltu ada toko. Oh, I have jatami jaha samania andi. Toko. Rakor jirun. Toko nanjera. Walda ke sani sad. Okay, walda pente rain demta. Kan koyu naga malif andim. Oh kana si kesani sini jene toko ini sini jene walda ke san garte ser bulmata kesan tokko wangeli macaafni kesanis tokko macaafi tokko macaafa jaatami jaati barsiiftammoo waldaa keessanitti 80 takka 80 didamo 66 inni rakkoo kaatolikiin torbaatanii no sasiri ansa singafa ne goba moi listen to me don't rush bro one sigafa dan no one ani fadu miti one sinjere no muchachi eshuma gowomsu dandesu mucham pente ani gowomsu singo gowomsu mucham gowamiti atitu you act like a fool one sinjere No, you are the one acting like fool, bro. Gobazi ragefado. We orthodox rawabe te kitamina bere jira se ojina se ira ta. Let's calm down. Gafi ke se gafa de debisi. When you ask me I answer. One two three. Tas gabbai. Amanti ke nor dofu an Islam at orthodoxy. Once here are pente orthodoxy are the same. Yes, Nanjeri takano Nanjeri. Rasulase amanti sulase ratokun. Abosan singafanen. Are they the same? Yes or no? Dogu si doguma Kenya ratokota. Doguma singafanen doguma singafanen. One singere. Debisa bumwas. Ko fan men and Davidson please at nadisi that the revo chofado chokote kana bode du batsibas. Okay, I respect you. Sinka baja. Moi. Mashallah wa chofade na rahani jetun. Mato nagam wa kayon borose Davidson. Moi ati amantin ke mali sin jannan ani orthodox dan anjet nada ke ni haso gobazi yona ga sifin Davis labdo ka durana Davis kan irateti let's talk like a real man bro. Okay, go ahead. Don't worry about it, like a sister bro. Be like a real man. Okay, nada ke fado one sinjere ati orthodox ira. Of course. Yes, nanjetemit of course. Are orthodox vi penten tokkomo gara-gara. Want to correct I don't care about one sixty-nine. Are one the same idamo, the same imiti. Mari kita? Sitte beber. Nothing nimne go bazi please na Davis moti moiko. Want to correct gara-gara kabda male o Christian hundu toko. Akasi ninjenne. Ana fi ati amma tokko janan. Tokko ana tokko. Okay, one sinjere. Pente fi orthodoxi wangela tokko kabdimo wangela gara-gara kabde ye mas da gefda. Wangeli tokko ma. Wangeli pente ra jatami ja. Yes or no? Pente jatami ja ti. Hold on, nada gefar gurba. Wa matikko kanat simple like a piece of cake wana kata debiso da wan bira sound and deso. Kana nago umsum barban. Singo womsine. Please moi. Wana si ani kana gara gafi birad da barrafin bar salp fadde ani orthodox ida kitaba saddetamit aha samane andin ka bajare asa undando kitaba kana ran so ja samo saddetamit
saddeettamii tokkos waamtu jaatamii Olo ortodoksiin fide ortodoksiin kitaaba kana fudhattu nuti kitaaba 80 takkaate kasaanii. Maaliif fudhanne ortodoksiin? Siin gaafadhe waan siin jedhe kitaaba 80 takkaa waldaan keessan barsiisa atoo kitaaba 80 fi takkaa hordoftamoo kitaaba 66 waldaan keessan barsiisa. Akkasitti buu ortodoksii 66 fudhatteeti isarratti kana fi jira 81. Waan siin jedhe kitaabni keessan 80 fi tokko moo 66. Lachuun fudhanna nuti. Ni fudhatte siin jedhe kitaabni waldaan keessanii daaqoononni keessan eenyuun keessan kitaabni isaan barsiisan kitaaba 66 moo 81 Okay, amma hayyee didde kanas. Okay, ortodoksiin amantiidha. Ortodoksiin jessa amantee chamachaadha sijambe. Ani ma sensin gaafane ani gobe zina afaan ittiin deebisan ortodoksiin amantii moo amantii miti? Amantee chamachaadha kan nuti amanu Kiristoositti. Amantiin kee maal isin jenna ortodoksiin anan jenneeti? No, amantiin kee kiristiyaana. Okay, kiristaanni amantiidha. Waldaan Okay, hold on. Okay, karumatti feetiin seela deema. Karumatti feetiin seela deema. Kiristaanni amantiidha. Christian, of course. Kiristaanni amantiidha. Kan Kiristoos duuku jechaadha. Aansan siin hin jenne gobazi. Are Christianity the faith? Kiristiyaan jechaan kan Kiristaan duuku jecha Kiristoos duuku jecha. Kiristaana jechuun min maalas noo siin jenne. Kiristaana jechuun amantiidha hin siin jedhe. Of course Kiristiyaan. Mareefo ortodoksiin amantiidha jennaan didde deebisu. Amma kiristaana naan jette kiristaanni amantiidha. Of course. Oyyee kiristaanni amantii kan jedhu naaf ortodoksiin ta'a. Kiristiyaan amantii kan jedhu. Haala. Paulos jira ka warri. I'm not talking about Paulos. Amantii kee barsiisaan kan kee Paulos moo Yesuus? Okay, Muhammad malaki sakamtu tibe. Gobazi ita san ni ita please. Ati mena Muhammad ati malaki sakamtu ati nabi ajira satti mena. Moi. No. If duran boyin. Don't cry like a baby, bro. Trust me, bro. No. Don't cry like a baby. No, you are the one real man. Listen. Look, you are the one around the bush, man. No, I'm not. Amantin kabdu. Amantini kabda. Kabdu. Orthodox amantii Kiristaanni amantii give me from the Bible listen carefully yoo nama dhaggeeffatte bareeda silaan dhaggeeffatte Kiristaanni amantii kan jedhu naakanni ortodoksiin ta'a. Ati Muhammaditti Gabriel woy Jibrilitti mee kan jedhu Quraana keessa dhiirte kanatti naasotu let's talk right ligme just like dialogue agon waan jedhe Kiristaanni amantiidha. Maal naggarkumu jecha olta waan si kiristaanni amantiidha. Of course, I'm not saying Christian. Of course, jechuun afaan Ingiliffaan nama dibdu. Of course, yes, jechuun nama dibdu. Ragaan akkanni kiristaanni amantii kan jedhu. Ragaa akkamii barbaada kiristaana amanee? I need the proof from the Bible. Christian is gartee amantii kan jedhu. Christianity is amantii kan jedhu. Rakkadhu. Omar give me. If you give me that verse, yo raga na kanete moi Kristana si hojita. Isa mucha gafa isa isi heshi gafa chawlte na gafaddu. Once injet isin pente miti ati pente miti ati. No. Once injet amma ati Krista ati dhiira taate akkamitti Kristaanii amante kan jedhu wangeela keetira naan finne. Akkasa ijita dhufte. Warra Kiristoos itti amanu kiristaana. Aboo ansa siin jedhu warra itti amanu warra biyya amanu warra anatti amanu warra TikTok itti amanu siin jedhu kiristaanni wangeela keessa amantii kan jedhu caafamee jira. Ati musliimna kan jedhamu kan musliirratti caafamee jira. Yen. Muhammad. Muhammad. Let me give you. Gobazi inda ita sani gobazi arrabso ya dira dhiirte kanatti naasoytu iyyuu qofaan faayidaan waan nagaafatte islaamni amantiidha kan jedhu abootana ortodoksii maraattu wali qaba akkana akkama kun akkana goona maraachine kaa dhufu hundi wallaahi daaqoonii miti hiddi yoo Yesuusuu TikTok kana dhufe kiristaanii amantiidha jedheenuma akkana dhukkeen irraa kaasan Yesuusuu yoo dhufe wallaahi injo osoo dhufe laayif man fide saawuni beekaa akkana jedhan hin beeku boon dhageenye naan jedha dhufe. Amarsoon yoo akkana jedhe Abu Muaz jaratino tu amma yas do fe amas defannifti kana buta yo ga kuma lama di demi shammo so dama jere ndufu on do fa isa ga faddo
Gaafa mana hin jirtu tu gaafa. Ishiin eeyina karaa baharaatti amantiin isa qal'aa akkanatti mucaa wal gargaaruuf ani peentee isiin tuni tamee isa gargaaru feeti uummanni bal'aa lakkuma nurratti sakka wal takka ta'an gaafa gartee Waan isa gargaaraa hin jiru beerani waan peent okay siin gaafadha siin gaaf ati peenteedhaan ati peentee ortodoksiin tokko. Laa Ani duuka buutuu Yesuusi. Peentee kan jedhu ortodoksii kan jedhu jiru wangeela peentee ortodoksiin tokko moo tokko miti amantiin isaanii bulmaanni isaanii kitaabni isaanii. Akkaataan bulmaanni isaanii gargaridha. Garuu kiristoositti kitaabni peenteedhaa 88 immoo 66. Kan peentee 66 saa 88 fakkaata isaa. Okay kapeen waldaan keessan tokko moo adda. Alaa gargari. Akkaataan itti bulmaata keessanii tokko moo adda. eesii faastirii. Gargari nu Yesuus qofattaman isaanii. Daaqoniin keessan immoo kan isaaniiti. Daaqonii? Daaqoon. Hin qabdanii daaqoon. Daaqonii isaanii kittee. Maaree tokko miti isin tokko miti. Jarri maal jedhu jarri ortodoksii Maariyaam Ammalaaji Shuguti asiinillee yoo gurbaan sunillee jara jiraate waan deebii isinii ta'u deengadda daaqoniin guddaan darasaan guddaan ortodoksii Yesuusiin gaafa fudhate akkasi gammadan yooni maanya ortodoksii ture kibruusifaa innaatin naalijuu gaafa neeru deengadda gooftaa fudhachiisan nama kumaa lamarratti sinegalee gara wannaayyuu wal fudhachiiftanii jechuun maal akkamitti tokko taatan yaa wanni sobuu barbaada gurbaa. La ilaha illallah. Adela personati. Ida Kristos jenne Kristos. Shugutiin faabar paasteriidhaan bulti. Dhiitichoodhaan bulti. Pada si dhugaani paasteri maalan paasteriin bula sannaa booma. Nee dubbisaa warri kun kiristaana warri gastiira jiran kun. Mammare. Gammadaan kun fa'aa. Uummata galgalu kun hojii hin danda'u hojii akkamiin godha boqonnaa jechuun na zoorsisaa bara yoon bu'ee kanarra. Ati alhamdulillah hamdiin islam. Qaray habibi raga qaray. Rabbina se kala su demtani no. Gammada. Oko. Nagaan sifatau jirtu. Nagaa sifatau. Akkam abbo ani oromoodhaatis oromoodha naan beeka. Ayyee. Kiristaana moo islaama? Kiristaana. Akkasi gooba islaama nama kana barbaana kan himatu. Soobasita naa taate booti amantii tiyyaa fiteetillee takka ta'uu baattu. Atis naa taatee jirta abbo. Maal irratti walii taatani kaayora. Oromoo ta'uu gammadaa ta'uu hin gammade maa na gammachiise kaan dhufee. Jara warra daaqanoota sana. Gaafa duruu dhalumaa dhiira waliin jiraate usmuchiyyo. Addamillee gajjare waan irraa baala nyaachifte tanuma bara. Kasi taa'ame isin baala nu nyaachisan fir ija mukaa nu nyaachisu deemtan isini. Okay, kiristaana keessa gammadaa peenteedha moo ortodoksii? Ani peenteedha. Kasi waan obboleessa argatte shukuti. Gurbaan kan sibiraa kote ortodoksii. Tole yaani Yesuus Kiristoos nuti ergamaadha jennee amanna. Ati ergamaa jettee ni amantaa? Ani bakka buutu shugguxii godhadhee jira. Taa'ii booda siin jannata kan TikTok irraa waliin si baasuu deemti. Jannata akka jireenya. Ishuma faada jannata galuu barbaada. Ragaan gammadaadha. Shugguxiidha. Isi faanaan jannata galuu barbaada je. Isi waaqessita moo Yesuus waaqessita garuu? Tolche. Tolfate baga filate. Yesuus duuka bu'a moo isi shugguxii duuka bu'a? No, asitti gasti keessatti bakka na buufate malee. Yesuus ana duuka bu'aa jedhaa miti. Anoo garraa midhaan irraa. Kan qofaa miti kaa ustaaza maa dubartiin lallabuu hin dandeessu waan tokko beekuu hin dandeessu beekuu barbaadan abbaa manaa fi hagaafatu jedhu. Aliin dhufe akkam goone. Maammi kunoo mammare moo maammeedha? Maamme. Suuraa daa'ima irra kaayyatee cal jedhu. Daa'ima seenee TikTokii kee Profailii bicaaf dusseeti. Gabbuu sama daba. Okay. Yani umatu wali gala. Enu shukuti. Yesuus Kiristoos bakkeetti ani ergamaadha jedhu si argise moo sin argisiifne? Ame. Yesuus Kiristoos ergamaadha bakkeetti jedhu argite moo argine? Nargine. Argeera. Kana mana irraa rukutu jirani.
akkuma taan akkana jette kuno argite gamme akka jettu kuno argeen jira Yesuus ergamaadha jette argeen jira wangeela irratti hin fudhatta argeera garuu nama nufa kun laal akkasi argeen jira hin amanu waan biraati eeka argeen jira hin amanu jette atoo yoo argitanii amantamoo namantu argee oo kan dubbichi na amansiisa ta'e nan amanno no akkana amma fakkeenyaaf amma maqaa kee ni argaa miti maqaa kee gammadaa kumaa jedha maqaan akkasumaa miti goobas ati gammadaa ta'uu arge kuno maqaa dubbise arge niin amane ati gammadaa ta'uu beeke maqaan kee gammada jedheen fudhan hanga ati dhuftee ani gammadaa miti jettutti akkas jechuu bara amanu jechuun argite waan dhageesse kon ati qur'aana kana sii ta'eef sii ta'uu baate sii galuu baate hin fudhattamu hin fudhadhaan fadha koo jala jechuun hin fudhadha isa biishar waswaasil khannas kan fudhatta hin shakkitu hin shakku yoo siin galle yoo hin fudhattu mun dhiiste yoo siin haga siin oye naan gal nama kana baradhu maree jechuun waan hin baadhu beekee qur'aana kana fudhadha waan as keessa jiru hin fudhadha jedheen itti amane achi booda waan achi keessa jiru baradhaa barachaa fudhadha waan argisan na dubbisan afaan oromootiin Muhammad ergamaadha naan jennaan fudhadhe Muhammad ergamaa miti naan jennaanis waan inni jedhes numa fudhachuun kanaafuu yoo siin galle qofa sun taane yoo siin galle hin fudhatta jechuudha akkas hin fudhadha jechuutti biyaa absolutely dirqama kooti amma gammadaanis keessa fudhate gammadaan bakka si buufate ajaa'iba dhufee arras asumas filateewu amo kana hin beekani waggaan eegoon rukutu turre Ustaza amun darasati ya hilwan takademi rafi jannani nahamat rafi ja pastor di akana jechuun irrani mala dubartiidha wayyo waan weddu caalu dubbisense gammeen kote anqasuma akka wara garte amo kana suutarraa jedha ustaza Muwazi yoo kana joodee beba makina Nairobi tana beba yaabadu ya manara faras yaabate no rabu jechuun ruma buusu jira TikTok ne ne galgala deebicha godinyaango amo kana yoo kana ijoolleen akka malee goote suutarraa jedha paastara iiboti ammoo nuti tilata keetillee jaaladhu kan jiru akka lubbu keetitti caafamee jira abbo hamdi maayikii irraa kaasime akkasi Pastor Imoti, Pastor Imoti guddaadha. Achi dhiyoo kana qabanii fidanii lammatu masaraa inna imo keessatti dhiituuf tumuun nama mijatu namni qaama waliin akkam godhan. Akkanu gaafa tokko beektanii akkuma tasaa jala dhaqee namni heerra godhee nama musliimaati. Akkanuma mijattiin osoo seenaa dudootiin nagaan gaafatiin hafuura hama sirra jira obboleetti jedheen. Mijattiin Abo insalata maghriban salata. Irrazu tera. Shakalatu isa. Asirratti soboof keessaa fincoote kaafarsumaal. Amo barang guyyaa sammaa